Ani kan dabarsu asitti laayifii bira harmeen kan beektu waan biraa. Kumtaala lama guurtee barumsa koo jaalladhee miti addaan kan kute barumsa addaanan kute. Maaliif jennaan nan dadhabe bakka ishiin gaafa dhiphattu ishiin gaafa boochu imimmaan haadha arguu caala wanti si dhukkubsu tokko hin jiru. Naman beeku hin qabu. Silkii akkan dawwalle silkii isaa bakka na jalaa badee jira. Ammaaraacina hin qabu maalidha? Beeta kiristaanaa dhaquudha. Hojjettuu manaa ta'ee na 800 qacaramee hojjetu jalqabe. Wanni hababaan hin beektamiti hababaan kan irra taa'u teebilirra hin taa'amiti. Osoo mana walawwaluun duubaan itti bu'ee teebilitti hababaan wanni irratti kufee teebilii gidduun mastaawotii qaba jalaa cabe. Damooza ji'a lamaa na oowwatti. Anaaf damooza ji'a lamaa jechuun sa'aatii sanitti. Egaa ka akkana jechaa gara kutaa lammaffaatti dhufnee waa'ee jaalalaa haasofnee, waa'ee hiriyummaa haasofnee, waa'ee hojii haasofnee, wannuma haasofnee hin qabnu. Mee amma immoo gara kutaa lammaffaatti darbuudhaaf yaadota garaagaraallee isinii kaasnaa hanga dhumaatti nu waliin tura. Afeerraa keenya isiniin jenna. Qaalii haasaan kee qaaliidha. Akkuma maqaa keetii. Kutaa darbe irratti waan baay'ee kaasnee taphannee darbineerra. Mata duree tokko tun fixin mata duree tokkotti ce'aa turre. Kutaa jalqabaa irratti jechuudha. Haasaa walitti fuffufee jechuudha. Yeroonis waan nu geenyeef gara kutaa lammaffaatti dabarsinee jirra. Kanarratti wantoota tokko tokko kaasnee dubbanna. Garuu gabaabaamatti qaaliin jiruuf jireenya ishee keessatti wantoota baay'ee dabarsiteetti guyyaa kana keessatti. Qaaliin amma immoo yeroo darbee poodkaastii darbee wayii irratti wanti itti haasoftee turte shimala siree koo jiraan dhabuudha. Utuun waan kana kaasuu dhiisnee waan nutti hartu natti fakkaate amma. Waan kaasuun barbaadu garuu asumaan wanni uummatni beeku dubbachuun barbaada. Dhiifama naa godhaa garuu maal isinitti fakkaate? Barataan tokko gaafa daree taa'ee baratu gaafa hojii daree kennanii fi hojii daree hojjedhu jedhanii jalqaba maal godha barsiisan sun jalqaba fakkeenya barsiisa miti fakkeenya kenneefiti miti hojii daree kan sii kenne fakkeenya sanirraa ilaaltee akkaataa hojii manaa hojjettu hojii daree hojjettu jechuudha. Maaltu uumame kanaan dura hin beeku ani ijoollee naa dawwalanii akkana jedhanii natti dubbatanii hayyee jedhee uuman silkii irraa cufee wanti hin beekne kun hojjechuun si dhiba inumaa. Sana booda nan dhiisee guyyaa lama akkas sadii akkas dubbatanii nan dhiisee hiriyaan koo tokko jira qaalii koo akkana normaalidha koo haasuma haasofta malee wanti biraan jiru. Namni kamiyyuu ani baay'izawee jechuudha namni kamiyyuu gaafa guddatu dasna jedha. Isin fooloo hagana waan qabduuf jajjee malee namni hamma ishii caalaa jedhanii dubbatu koo akkasitti ilaalchisa dubbiin maalat ati dubbi dhiisuun kan kee tuffii waan eeyyeen akkas naan jenna. Egaa waan humna waan qabduun nama gargaarta miti ree ka'een yaadhee miidiyaa kanarratti sii galee miti. Anama asitti isaan wanni jechuuf miti garuu dogoggora qeequuf osoo hin taane dogoggorri baay'eetu jira. Namni koo kaameeraa duuba waan baay'ee godhamite waan haasaamuyyuu hin qabne haasa'ee kolfee taphata. Ati gaafa baatee maayikii kana qabattee teessu tokkoffaa uummataaf waadhaa dabarsuudha. Lammaffaa immoo waan wayii akkasirraa hubatan. Sii galee miti kana jechuun waan gaarii an hojjedhe qofaa miidiyaa irratti baasanii poost maa hin gooneef osoo hin taane akkuma beekumsis jiru dogoggorris jira. Namni nama ta'een dogoggorre hin jiru dogoggoreera. Dogoggora kan koosan immoo himaatuman dubbachaa ture edit godhanii baasuu danda'u ture. Sii galee miti fooloo subscribe barbaada
beekamtii barbaada. Beekamtiin beekumsa hin qabne sumatti iyyuu yaafu maal sii godha. Amma namni maal naan jedha gowwaa naan jedhu geessan. Dubbiin ani achirratti dhugaa nama kofalchiisu ani baay'een gadde dubbiin ani achirratti bahee dubbadhe gowwaa naan jedhanii naalloo na arrabsaa turan. Kana jechuun maal jechuudha? Namni waanumaatti dubbatteen si madaala. Ani beekumsa dhabee miti. Namni kamiyyuu waa wayii qaba, beekumsa wayii qaba. Garuu ani haasuma noormaalidha gaafa jedhan haasuma ijoollee hiriyoota wajjin kiyya waliin taa'ee qoosuun achirra ta'ee dubbadhe. Garuu bakka isaan dogoggora kan koo kan na deebisuu qaban isaan turanii. Akkasii miti akkana osoo naan jedhanii ani bahee qoosaa san hin dubbadhu miidiyaa san irratti. Garuu bakka muramuu qabu itti mataan ture. Muraniin baasnee guutummaa isaa poost godhatan viidiyoo. Kana jechuun namni illee ittiin naqeeqaa ture. Namni naqeequun anaaf jabina. Baay'ee qaalii interview sana irratti jechuudha. Wanni ati badaa dubbattee hin jiru. Wanni badaa wanti oo jechisu wanta badaa dubbattee takka illee hin jiru. Moodeelii ta'ee hojjattee jirta. Sobaa miti kun. Sirba jaalattu jedhamte mimaroonni wanta san jijjiiranii uummataaf haadheessan malee ati wanna badaa dubbatte tokkollee hin jiru. Wanna muruu qaban muran dhiyeessuu qaban. Wanti muramuu qabu waan baay'ee bakka wayii argitanii jirtu ta'aniyyuu nan saalfadhe deebi'e. Dhugaan isaan komachuuf osoo hin taane iddoo xirsa biliziin maal jedhama gaafa jedhanii na gaafatan hin beektu isin. Hin beektaa natti hin beektaa hin beektu. Wanna hin beekne immoo nan beeka jedhee deebisuu hin qabu miti ree. Namni waan gaafii ati na gaafatte ani hin beeku yoo ta'e hin beeku garuu yoo beekte ati na barsiisuu dandeessaa. Yoo hin beekne ani boru iddoo biraa deemee barachuu hin danda'a. Gaafachuu hin danda'a. Ani gaafii maanaa dhiyeessanii miti gaafiin isaanii bareeda gaafii bareeda naa dhiyeessan. Garuu hin beeku. Hin beekuun sun maal nama barsiisa amma hin beeku jedhee irra darbama malee. Maal si barsiisaan wanna tokko hin beeku eegansiin jedhetti eega deebiin qabnetti kalaas kutamuu qaba bakka kat bakkisu bakka sanfaa baasanii poost godhan. Amma wanti kun maal agarsiisa fayyaalummaa keetii akkuma manaa seetee haasoftee xannoo san hin qabdu so barumsa si ta'e naa ta'e baay'een baradhe wantoota jiru keenya irratti haappiin godhu san itti barannee darbuu qabna bakka itti barattee darbeera isooke of fuulduraaf akka itti deebistu immoo amma barteerta isaa naasumaan viidiyoo san irratti ani waan nama muufachiisu waan baay'ee waan dubbadhe natti fakkaatu wantoonni tokko illee yoo isin muufachiise asumaan baay'ee dhiifama garaa kootirraan dhugaa ani uummata isin wanni jechuu barbaanni beekumsas dhabee osoo hin taane garuu ani dubbuma mana keessatti dubbatamudha kun normaalidha bakkuma bunaa teessee wanta haasoftuudha jedhanii gaafa haasaan ani qoosadha qoosumaan faana qoose bakka sireesiin ta'eeyyuun haasofne argitanii garuu ani wanti sun ta'uun isaa tokkoffaa anaaf barumsa guddaadha wanta tokko gochuun dura akka waa hubattu akka waa qo'attu na barsiise osoo waan beekin keessan hin seentu hin qo'atta wanti kun boru maal na gochuu danda'a miidhaa akkamii narra geessisuu danda'a faayidaa akkamii immoo naa kennuu danda'a jetta si galee miti wanti ati duraan balleessi ati jalqaba balleessite siif gadda osoo hin taane barnoota gaafa itti aanu sanirra fooyyeffattee dhufte. Amma akkam seete qaali interviewun kun isa darbee isa kanarratti shakkuush podcast irratti qofaa miti kan dhaabbatu gana podcastiiwwan baay'ee seeggachuu danda'u xiqqishuu kanarratti dogongoruun kee bareeda isa guddichaaf fooyyeffattee dhufta kana namoonni baay'ee immoo wantoota nuu fuuldura dhufan hojiilee kamillee haa ta'u osoo muuxannoon qabaatiin osoo waa tokkoon bariin wanta san keessa seenuu qabnu beekuu qabna. Wallaaluun balleessaa miti. Garaa haadha keenyatti barannee miti kan baanu. Lafuma dachuma kanarratti waa baranna. Isaa. Marraa barattee muuxannoo waan baay'een baradhee dhugaa. Kanaafuu an kanan jedhu waan dogongoraa haasofte hin qabdu namni ho'isuudhaan kanaa sa'ee
Ijoolleen shamarranii yeroo baay'ee shamarruma akka isaanii irratti qoosaa hojjetu yeroo baay'ee wanti sun garuu deebi'eetu isaan mudatee namoota amma keessaan hin dandeenyedha. Isa kanaaf wanti darbeera amma qaaliin kan isheerraa eegamu jabaattee hojii ishee hojjechuudha. Beekamtii amma qabdutti fayyadamuudha. Beekumsa kee fayyadamtee waan hojjechuu qabdu hojjechuudha. Nuti waan guddaa sirraa inna kana booddee dhugaan siin jechaa jira. Ijoolleen tiiktookiidhaanii waan guddaa dhaabbata guddaa qaban jiru. Hojii dhuunfaa isaanii maallaqa akka gaariitti kan qaban jiru. Kan namoota biraallee darbanii gargaaran ni jiru. Ijoolleen tiiktookii hojjetan yeroo baay'ee hofdhossu malee namooti kutatanii hojjetan namooti utuu irratti hin beekamin waan guddaa hojjetan jiru. Isa kanaaf ijoolleen keenya si duwwaa miti gad of qabdanii hojii keessan akka hojjettan gamanuma isiniif dhaamuun barbaada. Qaaliin illee jabaattee hojjechuu qabda. Kanaaf fuulduratti jedheen sitti himuu barbaada. Kanaafuu miidhaginni kee irraa borii keetiif murteessuu qaba jedhee mayyaada. Hojjedhu sirriitti jaallatamummaa qabda. Nullee si jaallanna. Namni utuu sin jaallatiin sin hordofu. Namni si hordofu hundumtuu namoota si jaallatudha. Gaafatii dogongortu immoo firuma keetu diina sitti ta'a. Isaa kana beekachaa hojii kee cimtee hojjechuu qabdaan jedha gamanaan. Ayyuun immoo waan jettu qabdi. Mata duree biraatti hin darbin jechuudha. Qaaliidhaan maalan jedhaani qaalii hadha argine qaamaan. Sooshaal miidiyaa irratti ishii beeka. Dhugaa rabbii in ulfaattu. Nama qalal jedhedha. Nama simpil gootee wanuma darbitudha. Osoo wal hin beekin bakka akkuma yeroo baay'ee wal beeknu taasisaa jirra. Kanaaf miidiyaa san irratti dogongorri ishii nama wajjin walii galti sirriitti. Nama wajjin walii galti just fataadha. Wanna garaatti qabattu hin jiru. Waan namni hunduu akkuma tokkotti fakkaata saniif san dubbattee nama akkanaa immoo hundumaa jaalachuu qabna. Nama akkanaatu miskiina. Nama namaaf jiraatu nama akkanaati. Qaali. Galatu ani jecha siif hin qabu warraa maal. Si jaallanna nu lama ta'e. Waan nan jaalladha dhugaa rabbi. Anillee baay'een sin jaalladha dhugaa. Amma qaaliin gama tiiktookiidhaan jabaadhu siin jenna. Muuziqaa irratti hojjechaa jirta. Tiiktookii gara fuulduraatti karoora akkamii qabda? Namni kaampaanii godheera sooshaal miidiyaa jechuudha. Karoora itti baasuu qabdan waan akkamii fuula duratti wantoota akkamii hojjechuuf karoora qabda? Yaan karoora kiyya baasee dubbachuu hin danda'u. Maalit hin barbaadu. Tokkoffaa baasee ani borii kana gochuun qaba jedhee wanti naa milkaa'uu dhiisuu danda'a. Asii galee miti himachuus hin qabdu. Hin himadhu malee garuu akkuma duratti isiniin jedhe abjuu wayii gara fuulduraa qaba. Waaqayyo yoo jedhe wal arguu dandeenya. Isa milkeessitee immoo isarra waamuu dandeenya. Isa kanaafi sarpiraayiziidha. Sarpiraayiziidha jechuudha. Dubbachuun qabdu kan sin jedheef illee maal seeti gaaf tokko ilmi namaa gaafa kaayyoo kee mattu kaayyoo keessaniif ati situ rafuun qabumi garuu nama sana namni biraa si hin rafu. Kanaaf ati rafuun qabdu namni biraa si hin rafu. Jechama wayina. Isammoo ol si kaasuuf miti barinni hirriba dhabee kan taa'u. Si kuffisuuf hirriba dhabee kan taa'u. Yoo ati waan san gochuu dadhabde bahee ittiin si tuqa. Akkanan ta'a jettee kinoota akkana jirti gaa jedha. Naa akkasii. Erga jettanii qaaliin guyyaa rakkatte qabda. Guyyaa baay'ee itti rakkatte. Guyyaa baay'ee itti gaddite. Guyyaa baay'ee maddii abdii kutachuu hin jira miti. Rakkina kanatti jedhu. Guyyaa akkamii qabda? Nu yaadachiisuu hin dandeessaa? Ani jireenya koo keessatti guyyaan hin irraanfannedha ifama ishee. Akkuma duratti isiniin jedhee uffanni kun waanuma baay'ee si yoksa. Ani gaafan jalqaba as gara Adaamaa galu obboleessi ilmi adaadaa koo as taa'asii galee
akkana osoo gootee Adaamaa ati koo wannan argine arguuf hin jarjartamti ree gaariidha gaafa siin jedhan. Innaan jalqaba Adaamaa gaafan as galu as dhufu silkiin qabu akkuma duratti sinti dhime silkii iyyeenyan bitadhe silkiin qabu. By the way, ani duraan jechuudha iddoon horii eegutti horii osoo eegu Shankoora faan nagada ture. Jireenya kiyya keessatti chaalenjii dabarseera baay'ees ta'uu baatu. Shankoora hin beektumne Shankooran gurgura ture. Kutaa 5 gizeen baradhu Shankooran gurgura. Shankoora ganama sa'aatii 12 taqxee buufattaa galgala mana barumsaa deemee barumsa baradhee galeen horii sa'aatii 6 booda misaa koo nyaadhee horii yaaseen Shankoora gooba iddoo jedhamu itti jiran lafa tabbaa jechuudha. Kamisaa fi guyyaa kibxataa wiixataa nu bira gabaadha. Kamisni gabaadha baay'ee. Kamisaa fi wiixata buufanna Shankoora. Yeroo san birri meeqasitti fakkaate Shankoorri tokko birri 5 7 shillingii faa akkasii nan buusa ture. Siigalee miti? Akkasiin buusnee gooba kana bira gizee gahu gaariin nama fe'ee guyyaa kamisaa ol galaamtire namni baadiyyaadhaa gara keenya san dhufee gabaa godhatee galaa achitti immoo gizee irraa budhaan hin yaadatu maatii isaanii duraan nagadaa afaan nyaannamti ree maatii harka eegna achitti wanni jedhu achitti nan nagada tureeyyuu isa nagadeen uffatan bitadhaa waan tokko illee mana keessa godhaa. Namni kamiyyuu tokko lama jedhee as ga'a malee lafaa ka'ee miti kan as ga'u. By the way hojii guyyaa beektaa qansiraa isa jedhamu isa osoo hin hafin hojjedheeraan sobuun maal naa godha. Kun cimina kee agarsiisa bara. Isa hojjedhee isa hojjechuun by the way nama isa hojjetetu beeka. Baay'ee jechuudha. Isa sa'aatii 12tti kaatee deemta. Sanbataaf qidaameen hojjedhaan yeroo san barumsan baradhanatti hin tolu waan ta'eef sanbataaf dubaraaf hangafoonni kiyya jiru siigaleemti garuu haadha kiyyaaf dubaraaf hangafni tokkollee na dura jiru hangafoota nan qaba garuu isaan keessaa waanuma baay'ee argeen guddadhe maatii keenya keessaa ammoo osoo gaafattee namni hamma kan koo waan baay'ee argee guddate hin jiru. Xiqqishuudha yeroo sanii nan lakkaa'ani na deebisuyyuu jornaataa kana gaafan hojjedhu arachi min tichilaallesh jedhanii na deebisu. Hin geenye xiqqoodha waan ta'eef yeroo san xiqqishuudha baay'ee bara 2012 13 akkas jechuudha. Xiqqishuudha baay'ee xiqqoodha umuriidhaanillee qaamanillee hin jiru. Na deebisu ture ollaa keenya immoo jirti namtittiin hojii san hojjettu jechuudha. Kanammoo maatii kan kee keessaa yoon walii galteen maatii lamaan gidduu jira miti yoon jirre ati hin cinqamta keessattuu dubartiin hangafa hin ta'inati. Warroota dhiirota hangafoota kiyya caalaa anatu dhiphata baqqaa waa'ee maatii kiyyaa si galee miti. Deemee gaafan hojii san dhabee galu nan dhiphadha. Hojii san hojjedhee namtittiin nu biraa sun jira miti kaabboo qabaa miti ree hojiin kamiyyuu alaqaa qaba. Gaafa ishiin filamtu ishiitu na hojjechiisa ture. Qaaraa maasaa namaa deemtee gaafa guurtu kumtaala 2 guurtee amma darbeera. Ifama ishee kumtaala 2 guurtee dandeesseen baattu hunduu naa mararamu dhufanii baay'ee baay'een nan hojjedha hojii. Inna dhuftee naa baattee naa baastee namtittiin tuni qursii osoo nyaachiin deemu dandeessaa.
kuntaala lama guurtee gaafa xaqaxaqamu kuntaala tokko sii ta'a. Birrii meeqa guyyaa guutuu hojjetaa oolte birrii 80 fa'aa qabattee galta. 70 fa'aa qabattee galta. Posoliyaallee maasaa namaa aabeera. Birriidhaan maasaa namaa kotkoteera. Waanuma baay'ee hojjedheen as ga'e. Aannan dhiphadhee waanuma ta'uun wallaalee. Gaafa gara Adaamaa kana dhufu ilma adaadaa koo hin beeka waan ta'eef waan nan keessa jiru na gorsa baay'ee. Akkas godhee uffata ayyaana daa'imman naa gadi hin jiru. Uffata birrii xixiqqaan bitan hin beektu miti. Uffata xixiqqaa kana bitannee obboleettaa kiyya kan naa gadi illee isaanillee abbaa kiyya immoo motora wajjiniin walonni jedhee hin hojjetu bakka inni yeroo sana. Ana sadarkaa kiyya gaafa gahu faazariin waan cimaatu irra gahee hin dadhabee bakka. Wanti hunduu haadheetu rakkata. Horii haadheen rakkata. Maasaa qochisiisuu bakka waan hundaa akka dhiiraatti gaafa ishii ilaaltu immoo inumaayyuu qalbii si caba. Barumsa koo jaalladhee miti addaan kan kute. Barumsa addaan hin kute. Maaliif jennaan nan dadhabee bakka. Ishiin gaafa dhiphattu. Ishiin gaafa boochu. Imimmaan haadha arguu caala wanti si dhukkubsu tokko hin jiru. Hojii isaanii dadhabee barumsa kan koo dhiqaa dadhabee nan dhiisee achitti buna wayiin banadhee ture maqitti jechuudha. Bunni kun akkamitti fakkaate intalli baay'ee na jaallatti. Buna qabdi. Qaalamin akkanan gootu naan jettee ofitti na maxxansitee buna san kaatee halkaniin hojjetta. Warri buna hojjetan hin beeku baay'ee. Halkaniin kaatee daffistee sa'aatii tokko gizee ta'u qopheessuu qabda nu biratti. Namni qursii nyaatee dhufee dhuga waan ta'eef. Isallee hojjedhee bakka homtuu siin ta'u naan ta'uu dinnaan anan Adaamaa bakka gubadhee waanuma ta'ee dhabee tanan Adaaman akkana jennaan hojiin nafiidha asitti hojii akka barbaaddetti argatta naan jedhe. Mucaan kun immoo as ture yeroo sana. Nan dhufee silkiin qabu silkiin isaa barreeffamee waraqata irratti qabadhe akkatti qabadhe bakka itti gatee wallaale. Sa'aatii saniin ani hin beeku iddoo hojii isatu na qacarsiisa jedheen dhufe. Wannan beeku hin qabu. Wanna beeku tokko hin qabu. As dhufee yeroo san birrii meeqa akka ta'e beektaan bira amma birrii 100 fi wayi yeroo san birrii 30 gizeen as dhufu jechuudha. Iddoon buluu hin qabu, naman beeku hin qabu. Argi dubartiidha. Osoo dubartii yeroo san dubartii geessuu ta'e ija nama guuttu ta'e waanuma baay'eetu narratti uumamaa. Dhufee poostatti nagate makiinaan yeroo san poostaa maal akka ta'e hin beeku amma hin beekaman. Iddoo bulu dhabeeni halkan keessa sa'aatii 11 as kanan gahe halkan keessa sa'aatii 3 natti ta'e. Eessan dhaqa? Bakka hin dhaqu hin qabu. Naman beeku hin qabu. Silkii akka hin dawwalle silkii isaa bakka na jalaa badee jira. Amma raacina hin qabu maalidha? Beeta kiristaanaa dhaquudha. Yeroo san Gabreel asii ayyuu hoteelii biraa Gabreel hin jiru. Nan dhufee nan seenee nan boohee beela'ee waan nyaadhu dhabee baay'uman beela'ee dhufee seeneen warri kadhatan jiru miti beeta kiristaanaa haqeen isaan maddii ta'e munoon shibbiinaan jette. Akkana ta'etan afaan lachuun nan beeka afaan nan beeka kan warra Habashaas. Akkana ta'e. Inni afar liblaanaan jettee buddeena naa kennite bishaan isaan dhugan dhugee halkan san isaan jala seeneera. Siigalee. Amma kanaan harmeen hin jirtu. Haadha ishii bira horii godaansisuu deeman qaaniiwwan manatti argu jibbeen bee. Bariisaa
wanni ta'e dafee qabachuu nan ni jedha sii galee nama gaggaafadheen iddoo dallaala jiru nageessaa hojii galuun barbaadan jedhi. Maal ta'een asitti dhufe hojii nama mana namaa jechuudha. Hojjettuu manaa ta'ee sana 800 qacaramee hojjechuu jalqabe. Yeroo san 800 sii kafalama. Hojjettuu manaa jechuun yaadi. Eelee gootaa, fincaan namaa miiccitaa, iddoo hiqisiin jedhu namni qabu immoo inumaayyuu siin tolu. Qe'ee namaa miiccaa, uffata namaa hidhaa. Sanaan booda silkii nama takkaan beeku namtittiin an bira gale baay'uma namiiti warra Abashaati. Hojii natti baay'istee nan hojjedha garuu waanuma hojjedheeniif nan qabu. Garaa ishiin goo. Torbee tokko gaafan ishii bira hojjettuu manaa ta'e torbee tokko gaafan turu nan yaade harmee achi ishiin hin maraatti. Waan beektu hin qabdu waan ta'eef. Akkana naaf egaa heejjee ishiitti himee dhufuun qabaa waan jiru jedheen dhufee ishiidhaan wal barsiisee harmee. Sanaan booda akka hojjettuu manaa osoo hin taane akka caljettee ofitti na qabdee wayiitti itti himti akkasitti itti himin jedheen. Hin cabdi kaa. Kana dhageenyaan hin maraatte harmeen jechuudha. Sanaan booda akkasitti itti himanii harmeen bilbiltee silkii namarraa kadhattee dawwaltee fi gaafatti. Ani kan dabarsu asitti laayifii bira harmeen kan beektu waan bira. Birrii walitti kuufadhee ji'a jaha gaafan ture maqii galu Adaamaa gaafan dhufe tokkoffaa baay'een guddadhee nan furdadhee nan baqa. Si galee? Sanaan booda xiqqoo gaafan biyyas keessa babbarachuuf nan baastu jalqaba. Gaafa xiqqoo turu namtittiin immoo iddoo isaanii ollaa baay'ee na jaallatti. Ati daa'imaa miti sa'aatii kanaan maal dhabdeet maal taatee wanti si ga'e yeroo san waaqa poroososii si jalqabeen biyya Arabaa si geessanaan jechaa turte. Sanaa booda sa'aatii namittiin xiyya manaa baatutti ishii bira naqa. Obsee jedhuun. Obsee yookiin masiidhaan garuu immaa masii jedhee waamashi. Osuma akkas jennu mana ishiitti na galchite. Mana ishiitti na galchite ishiin jechuudha. Ati nama miidhin namni si haa miidhu kan jedhuuf kanaaf ila. Guyyaa tokko wanni hababaan hin beektamiti hababaan kan irra taa'u teebilirra hin taa'amiti. Osuma mana walawwaluun duubaan itti bu'ee teebilitti hababaan wanni irratti kufee teebilii gidduun mastaawotii qaba jalaa cabe. Damooza ji'a lamaa na oowwatti. Anaaf damooza ji'a lamaa jechuun sa'aatii sanitti waan guddaadha. Si galee miti? Gaafa na dhoowwattu nan boohe nan maraadhee haqeen akkana jedhe obseetti hime. Ishiitti jechuudha. Masiiku akkana jedhee nutti hime. Masiin dhuftee poolisiin si qabsiisa jetteeni lolteeni. Nama baay'een irraanfanne akka haadha ishiitti ofitti na qabdee mana ishii na galchitee butukii qabdee yeroo sana. Akka hojjettuu ishii osoo hin taane butukii guddaa qabdee kaasheerii gootee mana ishii na galchite. Kaasheeriin yeroo san birri 2,500 garuu ishii uffata naa bitti. Birri garuu natti hin kennitu. Siikeechi. Eeyyeen 2,500 jechuun biyyaans xiqqoo irraa tureetuma naa dabalte malee jalqaba 2,200 2,000 wayi damoozne garuu ishii walitti guurtee uffata naaf surree naa bitti. Dhiira tokkoof dubara tokko qabdi isaanuu ala jiraatu. Sii galee? Akkuma ilmoo ishiitti na laaltee haadha kiyya wajjin wal beeksisee qaashiinis akka jettee wajjin haasoftee maayii faamilii taane yoonaan waa balleessu naan lolti yoonaan waan godhu ishiin na sirreessitee qartee na baastee Adaamaa kanallee na babarsiiftee
Gaafa mana ishii taa'u akka mana harmee koo taa'utti waan hundaa amantee waan hundaa gaafa torbanillee deemtee iddoo biraa teessee galtu waan hundaa anatti amanamummaa kennitee sa'aatii kana darajaa kanaan nageesse. Haadha kee Lammaffaa. Sana booda ishii biraa yooman ba'e beektaa? Ishii biraa amma bakka waggaa tokko ta'uuf hin deemaa jira eegan ishii biraa ba'e. Garuu adaamuma jiru harmeeffaa. Sana booda ani uffata gaarii uffachuun jalqabee silkii birrii walitti kuustee birrii naa kennite silkiin bitadhee tiktookiin jalqabee nan bahee hojiillee barbaaduun jalqabee garuu mana ishiitii bahee hojii biraa hojjedhee hin beeku. Hojuma ishii saniin hojjedhe. Sa'aatii kana kaachoo nan araada akka bunaa ishii. Sa'aatii kana waan naan goone hin qabdu. Garuu namaan ishii bira gaafan taa'u as obboleessa kee amma ilma adaadaa kiyyaa kan siin jedhe kan isa biran gale gaafan guddadhu namni kamiyyuu siin uffamitiire hamma bahee siin jedhu eeguu hin qabdu ija laaluu qabda. Haga kana eeganuuf danda'e isa bira taa'een waan ta'e hojjedhaa jedheen bahee ishii bira garuu hanga amma tiriit na gooti wanti natti hir'atee jiraatte naa guutti haadha koo lammaffaatti ishii ilaalaa haadha kiyyallee sa'aatii barbaade haqee ilaalaa amma sa'aatii kanatti sii galee miti garuu ilma namaa taatee chaaleenjii iyyuu hin dabarsine taanaan hin ta'u malee. Chaaleenjiin nama jabeessa baay'ee amma ani abbaan barbaade osoo waan barbaade naan jedhu osoo waan barbaade jedhee homaa natti hin fakkaatu isan dabarse san hin caalu waan ta'eef. Amma immoo akka istoorii gootee uggaa sooftu wanti sun hundu darbee akka istoorii gootee wanta darbee gootee haasoftu siif milkaa'ina guddaadha baay'ee dubartiin as keessaa baatee iddoo akkanaa ga'uun ishii amma akka barbaaddeetti sooshaal miidiyaa tokko xaaxxarteerta waan barbaadde go'aa jiraatta wanti sitti hanqateen jiru bakka inni hafeera paast ammas geesseerta baga darbite hin jedhan dhugaa dubbachuu fi dhuguman darbe dhugaa rabbii na gaddisiiseera wanta itti dabarsite gaafa nama sooshaal miidiyaa irratti ilaaltuu fi itti sitta immoo gaafa wajjin haasoftu seenaan namaa garaa garaa waan silaa haasaa olleedha bakka tuu nama hin beekin wayii namaa kaasuu dhiisu wanta akkasii sirriitti qaalirraa baruu dandeessu jedhee yaadaanii kanarratti waan hin jedhuun qaban bakka dandeessuudhaati kana hundayyuu mootii dabarteetta har'a kunoo akka kanatti jirta. Rabbi guddaadha. Waaqafaa galata. Kan ani yeroo baay'ee nama maal jedheen gorsa namni si haa dhiibu ati waaqa kan kee qofa amanii waaquma kan kee qofa kadhadhu si galemti nam tokko si muudhu tokko kan si fayyadu gara jireenya keetti fiduu danda'a. Walumaa galatti yeroonis nama akka hubeettoo kanaaf sagantaa keenya xumuruudhaaf qaaliin gaaffii tokko si gaafannee xumurra. Mata duree baay'eetu nu hafa garuu waan baay'ee haasofneerra kanarratti fufnee haasa'uu hin dandeenyu wanta itti nu kaastee waan garaa nama nyaatudha. Waan kanatti aansinee immoo mata duree itti aanu akka yaadutti kaasnee haasa'uu illee hin barbaadu. Mata duree tokko hin xumurraannis maatii kee keessa nama baay'ee jaallattu. Maatii koo keessa maatii koo guutummaatti nan jaalladha. Ilaalcha addaa nama qabduuf. Harmee koo harmeedha. Harmee koodha baay'een ishii jaalladha. Sa'aatiin gaddes sa'aatiin gammades waan hundaa kan beeku ishiidha maatii koo hundarra waan hundaa kan beeku ishiidha. Si galemti harmee koon jaalladha. Kana jechuun immoo maatii biraa jibboos ol ta'e harmeedhaaf fiilingii addaa qabaadha.
Mee wantuma jaalala harmeedhaaf qabdu asuma ibsiif harmee keeti. Ani harmee koo Alamii Guddataa yookiin Aaddishuu jedhee waama, maqaan ishee Alamii Guddataadha. Baay'eetu si jaalladha itti obsee koo iduu ati hin jirre oduu isiin hin jirre eenyu fakkeenya godhadheen sa'aatii kana gaa. Jabina ishii ilaaleen ani waan baay'ee chaalenjii baay'ee kana darbee kan sa'aatii kana ga'e jechuudha. Osoo ishiin jabduu ta'uu baattee anis laaftuudha jechuudha. Na iftuu koo fuullee koo naa jiraadhu. Waggaa 60 siif hawwaa, maatii koo guutummaa keessan baay'een isin jaalladha, naaf jiraadha. Kanuma wanti nan jedhu. Ayeeka harmoonni keenya nu haa jiraatan. Harmeen nama kamiyyuu kabajatu malaafi. Harmeen nama anama miidiyaa kanarratti wanti haadhaa tokko poost godhamee scroll hin godhu du'een bada malee. Harmeen hunduu akka haadha koo natti fakkaatti. Harmeen hunduu obsituudha. Kanaaf harmoonni keenya nu haa jiraatan. Nuuf jiraadha. Yaa wanti haasoftees dirqama waan si gaddisiisuudha. Gaddin an kaleessa keessa darbe har'aaf an gadadoo koo osoo hin ta'in baay'isawee cimina koodha. Gaafii mana gaafatu garuu kaasee hin beeku, kaasuus hin barbaadu. Maaliif jennaan guyyaan taa'ee itti waan kana darbee taa'ee haasa'u mul'atan qabaayyuu guyyaan sun immoo gahees ta'uu danda'a. Yaa kana caalas immoo. Milkooftaa Rabbi si haa milkeessu. Karaa gaarii irra jirtaa, jabaadhu siin jennanu gama keenyaani. Gamanumaani sagantaa keenya xumurra. Qaaleenjiin akka kanatti waan qalliitti wal gadhiisnu natti hin fakkaatu hundi keenyayyuu. Guyyaa biraallee walitti deebina. Nama immoo hojii biraallee carraa argate waliin faayidaa nama argatu nu haa godhun jedha. Gama keenyaan akkasiin jenna. Ayyuun waan jettu qabda. Anis yeroo kee waan hundaa kee nuuf laattee asitti dhufuu keetiif galatoomii ulfaadhu. Akkuma miidiyaa irratti si arginu akkasumaati wanta dhokataan qabdu. Nama kanaan dura wal beeknuun se'e har'a waliin haasofnu baay'ee natti tole labaga si arganne iddoo guddaa geessee immoo hojii guddaa irra geessee immoo deebisnee si amna. Ilmi namaa eessatti akka wal arguun beekamu. Galatoomii waamicha keenya kabajjee bakka kanatti yeroo qaalii aarsaa gootee waa yeroo keenya wajjin dabarsitee ulfaadhu siin jennaa. Isa xumuraa dhaamsa yoo qabaatte wanti dubbachuu nan qaba dirqama jettu yoo jiraate daqiiqaa 2 qabda. Waan barbaadde dubbachuu dandeessa jechuudha. Waan feetu koo ijaajjitee haasuu dandeessa akka barbaadde. Daqiiqaa 2 qabda. Waa yaada keetii dubbadhuuti goolamnaa jechuudha. Jalqaba irratti waaqa na uumee asiin na gahee kufaa ka'ii kiyyallee wajjiniin waan baay'ee na barsiisee asiin na gahee waaqa koo galateeffachuun barbaada. Asumaan nama wayii galateeffachuun barbaada. Maqaa nama sanii dhahuun barbaadu garuu akka namatti galateeffachuun barbaada. Nama osoo akkanumatti si ilaalee nama si hubatee waan ati keessa jirtullee osoo hin beekin namatti riiti na godhu tokko wayiitu jira. Dhiiras dubaras ta'uu danda'a baay'isawee. Nama san baay'ee si jaalladha, baay'een si kabaja, naaf jiraadhu. Ati obboleessa kan koo misxirri bahe bakka. Obboleessa koo osoo hin taane abbaa koo akka abbaa kootti si ilaala, akka abbaa koo lammaffaatti naaf jiraadhu, umurii kan kee dheeradhu. Na asumaan galatoomiin isin jedha. Innaa isinis na kabajanii waan na waamtaniif galatoomaa. Hedduu tokko isin jaalladha, hedduu tokko isin kabaja. Ilaalchi isin namaaf qabdan addadha, dhugaa isin na bira jiraattaniif miti. Asumaan galatoomaa, ulfaadha. Kanaafuu ulfaadhuu galatoomii. Hojiin nu bira jiraannaan si bilbilla.
hojiin si bira jiraannaan nu bilbili bira jiraannaan isiniin walii bilbila nama waliin hojjetu nama waliin milkaa'u waaqni nu haa taasisu hojii keetti milkaa'ii tillee akkasuma kanaafuu sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabna qaalii wajjin guyyaa biraa waan haaraadhaan hanga wal arginutti nagaan turaa isiniin jenna. Thank you.